paartileen akka ABO filannoo na filadhaa duula na filadhaa haaxinnaa tu naannoo Finfinneetti illee haa ta'u iddoo garaagaraatti duula na filadhaa gaggeessaa akka turanidha kan argaa turre tibba darbe kana. Akkumaatu jettee mootummaanis kallattii garaagaraatiin ibsaa ture namoota miliyoona 54 oltu galmaa'ee filannoo kanarratti waan jedhudha kan inni kaasaa jiru. Yaada kana lamaan akkamitti wal simsiifta? Akkuma si jedhe paartileen kun barraa iccitii miti waan keessa jirran nus paartii keessa jirra. Paartilee Abiyyis Shimallisis yaamanii fakkeenya paartilee gama Oromoo jiran keessoo aganaas ni kennina. Seenaan tankajoo paartileen tokko fudhatanii seenanii maallaqas wanti socho'anis hunda isaanii kan mijeessan mootummaadha kun gaafiin hin jiru bara. Oromiyaa keessatti warri paarlamaa seenu dursee murtaa'ee jira. Bakka sanitti akka takka qadimamaan akka hin jiraanne yoo qadimaan jiraates qadimaan paartii bilisiginnaa sun gadi qabamee kun akka darbu kaja walii galameera. So this is a pretension. Paartileen sababa adda addaa godhu waan kana keessa hirmaataniif. Tokko dhiibbaan kana daranii akka irra hin dhufne jala lufuudhaaf kan godhaa jiran jiru. Tokko kan guutumatti bitaman jiru. Tokko hirmaanne jechuun akka hirmaataa jiran jiru seera guuttachuudhaaf fakkeenyaaf kaafaawwan seeraan guuttadhee namoota jahamoo kudhan akkas dhiyeeffatee jira. Paartileen hedduun waan akkasii godhanii jiran. Paartileen hedduu amma hirmaataa jiran kun amma paartii tokko kan mootummaan jaaree jira. Paartileen Oromiyaa keessatti hirmaachaa jiran distuulli dhuma waan jaan tokko jira. Paartiin sun amma Oromiyaa keessatti bakka hedduu jira. Ijoolleen bakka san bakka buutee deemtu immoo hedduun isaanii warruma takka raayyaa miidiyaa turedha yookiin immoo gaachana sirnaa ta'edha. Isaantu hanga gadiitti hirmaataa jira jechuudha. Even paartileen maciccimoo jiran jennu kana keessatti namoota dhingada tuqeen ture namoota nurratti maggaarajaa dubarra gabaantu paartilee bakka bu'ee amma kaampeen godhaa ture. Namoota ani beeku intelligensii keessa turan namoota inni keessa turantu amma kootii jijjiiratee hirmaachaa jira jechuudha. Basically bilisiginna namatu bitaa fi mirgaan hirmaachaa jira. Amma shaambuu dhaqanii turan ijoolleen ABO bakka bu'an tokko waraanaan marsaniit akka namni itti dhiyaanne waraanaan marsanii karaa takkitti deemanii deebi'an oo isaan deebi'an namoota footoo kaasee fi namoota jara dubbise ni hidhanii ni rakkisanii jechuudha. Haguma sanittuu jechuudha. Kanaaf duulli filannoo Itoophiyaa keessatti ture kun dogongora guddaadha. Finfinnee fi Shaggar keessatti sa'aatii takkaaf makiinaa alaabaa fi maal itti godhanii deddeemuu yaalanii jiranii sana achi garuu kun immoo barbaadameeti. Kun akka godhamu fakkeessuudhaaf barbaadamee waan godhame malee filannoo barka zamana Ihaadeegis agarree jirra kan baroo biyyoota biraatti illee ilaallee jirra. Kan hamma baranaa garuu qabeenyi uummataa itti qisaasame waan jirutti fakkaatu. Kana jarri durumaan murteessan. Waayizawaa assessmentii godhanii Oromiyaa fi Amaaraa keessatti filannoon teeknikaalii gaggeeffamuu akka hin dandeenye irra ga'anii ture isaanii warri intelligensiis warri miilitariis warri hundumtuu. Garuu kana dabarsuun hin qabnu liitimasii keenya haareffachuu qabnaa jedhanii maal haa goonu bakkoota adda baafatan sirriitti bakkoota filannoon gaggeeffamuu hin dandeenye adda baafatanii Oromiyaa keessatti gara parsantii 70 akkas ta'a. Maal goona bakkoota sanitti korojoon waajjira bakka humni ittisaa humni waraanaa biyyattii jiru kaayama achitti namoonni dhufanii hin galmeessu. Kanan siin jiru kana warra galmeessurra warra filannoo kana geggeessurra warra qondaala mootummaatirraa ragaa maxxansaa ture kaleessaaf dangatti sanboota feesbuukitti kompileen godhanii iccitii filannoo baasiyyaaniitti maxxansuun dhorgisiisan malee viidiyoon jira waggaa isaan taa'anii biiroo keessatti waggaa maqaa liistiirra roostariirra maqaa laalaa yoo isaan barreessan viidiyoon jira maaliin jira. Kanaaf homaa fakkeessumaaf yoo taate malee warri paartiis beeku warri achi keessa hirmaataa jiranis beeku. Nasa egaa kallattii garaagaraatiin amma dhaabileen KFO fi ABO'n akkatti hirmaatanii normally wanti beekamu wanti ifatti beekamu tokko filannoo lammaffaa yookiin filannoo yeroo lama yoo irratti hirmaanne akka paartii biyya seera qabeessummaa irraa akka qaban itti himamee sana ulaagaadhuma muraasa guuttachuudhaaf akka itti deeman himamaatidha kan ture. ABO'n dhumarratti namoota 100 fi akkas yookiin 63 yookiin 63 yoo dogoggoruu baadhe lakkoofsa sana sirriitti tarii namoota ammasii akka dhiyeessedha kan himamaa ture. Wanti guddaan garuu asirratti kaasuu danda'u mootummaadha moo boordii filannooti baasii filannoo na filadhaadhaaf yookiin immoo duula na filadhaadhaaf kan baasu kan ramadu mootummaan kallattii garaagaraatiin baasii ramadee paartileen garaagaraa socho'aa turan mallaqa fudhatanii akkuma ati jette
mallaqa yoo fudhatan eenyurraa fudhatu mallaqni duula na filadhaadhaaf gaggeeffamu eenyurraa ramadama. Kan seeraan kennamu jira ka boordiin filannoo paartiileedhaaf raabsu jira sun baay'ee xiqqaadha. Garuu mootummaan fakkeenyaa fi makalaakayaan hin kenna. Makalaakayaan kennaa jira. Wanni ajaa'ibaa makalaakayaan kennaa jira. Paartii bilisiginnaa irraa ni kennama. Abbootii qabeenyaa irraa guurameet dhoksaadhaan kennamaa ture. Kana qofaa mi beeki fakkeenyaa fi gaafa abaa of kaafaa waamsiisuudhaaf ilillitti walitti qaban maqaa walgahii saniitiin miliyoona 140 fudhatame. Makalaakaa irraa bahe malleen sun. Filannoo kanaayis faayinaalii taalii isaan argadda. Makalaakaa irraa paartii irraa kaaznaa mootummaati irraa mallaqa guddaatu paartiileedhaaf ramadamee deemame. Eenyufaa akka seenan fakkeenyaaf nama warri walabaan dorgomaa jiran jedhamanii bakkoota adda addaatti dorgomaa jiran hundi isaanii hayyama mootummaatiin. Baay'ee paartiilee kan waggaa barcuma hagana isinii kennina jedhaniin eenyufaa akka dorgomuu qabanii fi eenyufaa akka dorgomuu hin qabne illee kan murteessee bilisiginnaadha jechuudha. Eenyufaa akka dorgomuu qaban eenyufaa abiniifis haa taatu izeemaafis haa taatu gama keenyanis haa taatu bakka hundoorra jiru tokko tokkoon murtaa'ee jala kaa'ameeti. Yoo dhumarra yaada jiruu baatan gara nama 45 paarlamaa seensisuudhaaf mormituun fi namoota paartii walabaa jedhamurraa nama 45 kaduula qofa osoo hin ta'in kan namoota ittiin bitachuudhaaf fi amansiisuudhaaf godhame maallaqa guddaatu filannoo kanarratti bahee jechuudha. Okay. Egaa kanaan qabne wanti ani kaasuu barbaadu kan biroo filannoo si'a darbeet irratti yogguu gaggeeffamu izeemaa fi abintuu mootummaa kana dabaalee gara mootummaan aangootti dhufuudhaaf kan godhan isaanidha. Mootummaan kunis paartiilee mormituu wajjin hirmaanneetidha injifannee dhufnee osoo hin injifatanii iyyuu fakkeenyaaf ministeera barnootaa yeroo ammaa Biraanuu Naggaa faanti dhufanii akka isaan sadarkaa ministeeraatti biyyatti tajaajilan goonee jirra. Paartiin keenya hammataadha wanti jedhamu tokko magaalaa guutee ture. Normally akka paartichi yookiin immoo mootummaan dimokiraatawaa akka ta'e paartii mormituu sofitti hammachuu akka danda'u wanti gaggeeffamaa ture tokko ture. Amma paartiileen mormituu haqamuu dhiisuudhaaf mootummaa kana wajjin hiriiranii keessattuu gara Oromootiin jiran mootummaa kana wajjin hiriiranii paarlamaas haa ta'u caffee Oromiyaatti dorgomaa jiranii booddee dhiibbaa akkamii fiduu danda'a yookiin mootummaa kanaa fi leejitimasii akkamii kennuu danda'a wanti isaan amma isa wajjin hirmaachaa jiran kun jettee yaadda. Silent symbolic participation gochuu hin danda'ama ture akka kaafaawwan godhe kanatti. Garuu vocally display gochuun sun credibility paartiilee baay'ee miidhe. Fakkeenyaaf izeemaan filannoo san booda kan hin du'e. Abinis filannoo san booda hin du'e. Dhugaadha ministeera tokko lama akkas argatanii garuu akka paartiitti hin du'an paartiileen sunni. Kun I think dogongoratu hojjetama. In kennuuf baay'ee wayii amma ministeera keessatti ministeera deetaa waan akkasii namoota hamma tokkoof hin kennan. Wanni irratti garuu akkaataa biyyattiin simbiltoo irratti imaammata irratti ajjecha uummata irratti godhamu saamicha uummata irratti godhamu kana hambisuu irratti shoora tokkollee hin qabaattu. Shoora tokkollee hin qabaattu. Fakkeenyaaf ijoollee nama binaachi keessa jiran uummata naannoo Amaaraatiin jibbamanii tufamuun alatti rakkoo uummata isaaniitti irra gahaa jiru gaafii uummata isaanii deebisuuf wanta tokko inni godhan jiran. Gama Kibbaanis gama Soomaaleenis warri galee wanni isaan bu'aa tokko buusan hin jiran. Ela yoo aangoo qabadhee beekumsa dandeettii qabuun tajaajila jettee mormituu ta'uu hin barbaachisu. Bilisiginnaatti seenanii mormituu ta'anii paarlamaa seenuun sirnichaaf fudhatama leejitimasii sobaa kennisiisuu taate malee uummataaf bu'aan inni buusu tokkollee hin jiru. Akkuma reefus hin jee paarlamaa keessatti immoo jijjiiraman fiddu ka yoo amma fakkeenya bilisiginnaa ka buutee ministeera taate at least waajjira san keessatti waan tokko hojjechuu dandeessa. Mormituu taatee amma paarlamaa seentee bu'aan ati buuftu hin jiru tokko sagalee hin qabdu nama 45 yoo taate it's like 90% to 10 san waan akkasii wayii ta'a. So jijjiiramni ati fiduu dandeessu hin jiru. Waan ajaa'ibaa sitti waan tokko maxxansiisuu hin gadda. Namoota bilisiginnaa ta'anii xiqqoo gaafii uummataa kaasaa turan. I think Dr. Abdulsalam Dr. Abdulsamad jedhamana fakkaata kan gurbaan jimmaa tokko yoo yaadatte yeroo adda addaatti gaafii kaasaa ture. Isa keessaa darban. Maratuu Shaangoo tokkos yoo beekte Dr. Maratuu tokko amma inni yeroo baay'ee politikallee ta'uu baatu akkaataa eetiksii irratti akkaataa hooggansaa irratti akkaataa tajaajila irratti idealistii wayiiti namni suni yaada kennaa ture. Is out. Caffee keessatti illee namoota gaafii misooma gaafii bulchiinsaa
Egaa dhimma malaamaltummaa gaafii kaasaa turan namni tokko nafni haxaa'amaniiru bilisignaa keessa. So sirna miseensotuma isaa gaafii gaafachaa turaniifu obsan qabnetu mormituudhaaf godha. Kabiraa fakkeenyaaf dura kan yaadamaa ture paarlaamaa yoo san ta'e immunity qabda. Immunity waan qabaateef at least dubbattee poolisiin akka feetetti tumamuu fi dhiitamuu irraa si hambisa jedhamaa ture. Taayee Danda'aa hambiseera miseensa caffee ta'uun Kiristiyaan Taaddalee hambiseera hin hambifne. So achi seenuun jara miidhagsuudhaaf yoo taate malee haala kontekstii amma biyya keenya keessa jirutti sagalee uummataa ta'uudha. Uummataa dubbachuudhaaf bu'aan ati qabdu wanni ati godhuu dandeessu hin jiru. Keessa hirmaachuun I think is a historic mistake warra keessattuu vokalii ol kaasanii warri waan kana fakkeessan sheenaa'uudhaaf ta'u gara fuulduraatti. Okay, haa ta'u kan wajjin ilaallu ta'a egaa kana jenneetiin wanti guddaan ani ilaalu filannoon amma adeemaa jiru kuni nagaa tasgabbii fi walumaa galatti tasgabbii bifa hundaa gama dinagdeetiin gama nageenyaatiin fiduu danda'a jettee yaadda. Waraana dhaabu yookiin immoo waraana dhaabuudhaaf ni danda'a like bu'aa fiduu qabaata filannichi amma gaggeeffamaa jiru kuni mootummaan yoo mootummaa dhayyadee yookiin immoo amma kallattii garaagaraatiin paartilee garaagaraatiin dabalameetii gara filannootti kan deemaa jiru filannoo kana booda dhiibbaa paartileen kun gochuu danda'an yookiin immoo kallattii garaagaraatiin dhiibbaan itti dhufuu danda'u maal ittiin amantan moo mootummaan kanuma caala gara birootti ce'ettee yaadda xiinxalatti qabdu maal asirratti. Paartileen keessatti warri miseensa paarlaamaa maal fa'aa galfatani qaama yakkaa ta'u. Furmaata fiduu dhiisii qaama yakka raawwatu waan ta'aniif bifa sanii waan ilaalamaniif sagaleen isaanii siyaasa Itoophiyaa keessatti dhabamaa deema. Akka fakkeenyaatti Izeemaa fi Abiin sii kaaseera. Filannoo dabre keessatti actively hirmaatanii san booda akkuma qaama bilisiginnaatti waan ilaalamaniif naannoo Amaaraa keessatti ejjechuu iyyuu hin danda'an. Rakkoo naannoo Amaaraa furuu dhiisiti Izeemaa nama Finfinneetti itti reeffatama. Abiinis naannoo Amaaraatti itti reeffatama. Qaama rakkoo ta'an akka qaama rakkootti waan ilaalamaniif at least warra hidhatee wal lolu kan bosona jiruuf kan masaraa jiru jidduutti dhiibbaa godhanii walitti fiduufillee sagaleen qabaatan maaliif already akka warra nama saayidii fudhatee itti ilaalamu jechuudha. Filannichi nagayaaf tasgabbiin fiduu hin danda'u. Nama tokko hojjaasaan ture nama yeroo baay'ee ati anas dabalatee warri kun ammoo dandeessan filannoo kana keessattillee hirmaamtanii mootummaa kana engage gootanii nagaa fiduu qabdan jee nama cimuu ture. Amma lallaalee dhugaan galtee fi kana booda sirna kana keessatti haala wanni kun jiruun jijjiiramni akka hin dhufne abdii kutadhee jeetan dhaabni lolaanatti haasaa ture jechuudha. Maal godhe beektaa filannoon kun? Filannoodhaan dirree siyaasaa irratti jijjiiramni dhufuu hin danda'u ka jedhu. Cynicism namni adeemsa filannootirraa adeemsa siyaasatirraa akka abdii kutatu godhe. Zamana Ihaadeeg bara yoo xiqqaate paartiilee kanatu laaffatee alternatiivii dhabamee maal jedhamee taasifama ture. Malee silaa itti deemamee xiqqoo oduu dirreen siyaasaa bal'attee maal jedhama ture. Amma garuu filannoon maal ta'e filannoon qoosaa waan ta'eef ummatichi waanuma filannoo jiru kana akka dhaga'ullee hin barbaadu gara kanallee jijjiiramni dhufa jedhee hin yaadu jechuudha. Kun maal godhaa humnoonni siyaasaas ta'ee dargaggeessi biyyattii karaalee biraa akka laallatu gara biraatti akka deemu godha jechuudha. 2020 yoo yaadatte dirree siyaasaa dhiphisuudhaan nusiidhuudhaan kajjeesnis ajjeesuudhaan deemuun sun Oromiyaa jeequmsa keessa galche. Waggoota afran dabre kana nagaa bisanii buusuudhaaf yaalii adda addaa godhame daandiin sun turreessuun cufamtee filannoo kanarratti xiqqoo mallee baay'ee filannoo kanarratti osoo waan isaan akkasitti sodaataniif naan galle malee xiqqoo osoo bananii haala keessa jirurraa uummanni namni waan hubatuuf wanni aangoo dhabsiisuu danda'u hin jiru ture. Garuu akkaataan isaan filannicha sadarkaa taphaatitti sadarkaa qoosaatitti gadi fidan sun amma booda karaan sun nama hin baasu kan jedhu sammuu lammiilee onni lammiilee keessa akka seenu waan godhuuf jeequmsuma itti fufsiisaa deema. Filannoo kana caalaa fuulduree biyyattii irratti lola amma
bakkoota adda addaatti dhooyaa jiru kanatu fi waa lama amma fuuldura Itoophiyaa kan murteessu amma waa lama. Tokko wal waraansa deemaa jiru lola deemaa jiru. Lammaffaa diinagdee guyyaarraa kufaa deemaa jiru kana waan lamaan kanatu fuulduree murteessa. Uummata yoo gaafatte amma sarvee yeroo adda addaa dhaabbilee adda addaa godhu. Maaltu isin yaaddeessa? Even last week maali ishuun guddaan namni filannoo sadarkaa gadiittuu kaasu hin jiru. Tokkoffaa qaaloomina jireenyaati lammaffaa nageenyaa jechuudha. Waan lamaan kana furuu hin danda'u filannoon kun waan lamaan kan hin hammeessa. Diinagdee sammeessaa deema maaliif warruma diinagdee kana qorqee nyaatee lolaan daaraa godhetu deema lammaffaa lola sitti fufsiisa lolli immoo diinagdee laaffisa. Kanaaf filannoon kun rakkoolee biyya sanii hin hammeessa malee hin fooyyessu murteessaallee ta'ee natti mul'atu. Tole dansaa egaa kana wal qabatee wanti guddaan asirratti ka'uu danda'a jedhee ani kaasu gaafileewwan baay'ee gama kanaan kan wal qabatanii kaasan har'a wanti guddaan nuti kaasu kana wal qabatee jechuukooti. Filannoo kana booda eenyutu mo'ataani gaafii qoosaa fakkaatti. Eenyutu mo'ataa kan jedhu waan anis yeroo keessirraa fudhachuun barbaadu sana jedhee daawwattoonni keenyas ni beeku jedhee mana jechuukooti. Inni guddaan inni garuu siif kaasuu barbaade mootummaan kuni kana booda yoo filannoo kana mo'ate gara mootummaa seer-qabeessummaa yookiin immoo leejitimasii argatee gara wantootti deemuu danda'uutti of ilaalee yakkinni raawwachuu danda'u maalidha gama waraanaatiin haa ta'u gara birootiin seerawwan garaagaraa baasuu irratti waan addaa raawwachuu irratti wanti inni dhufuu danda'u maalinni biyyattii irratti sodaan ati qabdu maalidha gama kanaan kan jedhu si kaasuu barbaada. Kan mo'atu beekameera maal raajiin dura irratti bachiifte sun 70-30 jetti qoondoon gore garuu. 30 ta'u 90-10-95 ta'a maaliif kurnan san sadaqaa waan kennatuuf jechuu paartilee wajjin dhaabataniif beekamaadha. Dongorota filannoo kanarratti hundaa'ee godhuu deeman warra torban darbee dubbataa jiran heera mootummaa jijjiiru sirna federaalizimii diigu waan itti deemaa jirantu jira. Kun it's very dangerous biyya saniif. Ani heera mootummaan jijjiiramii yaada yeroo irraan qabu. Heera mootummaa irratti gaafileen hawaasni adda addaa qaamni hawaasa siyaasaa adda addaa kaasaa jiru jira. Heerri mootummaa kun irratti mari'atamee bakka fooyya'uu qabu irratti waliigalteedhaan fooyya'uun waan barbaachisaadha. Garuu filannoo kana akka waan leetimasii aangoo sirna gama paartii kanaa dhugeessitti jijjiiradhanii deemnan rakkoo siyaasaa kana daran hammeessaa rakkoo waraansaa daran hammeessaa deema. Warra qawwee qabate kanaafillee dhugeessaa fi deeggarsa cimsaa fi deema. Federaalizimii irratti atakaaroo yeroo dheeraatu jira. Warri federaalizimii nama deemu kun ta'uu qabu jijjiiramuu qaba lakkii kun ta'uu qaba warri jedhu jira. Fair namni irratti wal mormuu waan gaarii. Garuu jijjiiramni godhamu hundumtuu wal mariidhaan wal hubannaadhaan adeemsa inclusive ta'e qaamota siyaasaa biyyattii of jidduutti qabateen deemamuu yoo ta'in rakkoo dhoomu. Si wajjin yeroo tokko gaafa humna addaa waan jedhamu kana poolisii humna addaa jedhamu kana diiguu deeman ani poolisii humna addaa haa diigamu warra jedhu keessa durumarraa kaase. Garuu yoo diigamu garuu wal hubannoo fi waliigalteedhaan yoo ta'in rakkoo uumaa. Na yaadadha Keeniyaa Naayiroobii dhufanitti jeneraalonni fi qondaalonni olaanoon waan kana natti marii keessatti. Dhala kun waan gaariidha. Garuu dura uummata amansiisaa. Dura warra hidhate kana. Naannoo Amaaraa yeroo lola Tigraay san hidhachiisan dargaggeessa kanaa fi humna addaa jedhamu kana 100 ta'u leenjisan. Dura sammuu isaa hiikkachiisuu amansiisuu danda'u qabdan. Yookaan uummanni kun hin fincila. Yookaan humni hidhate kun qawwee caliseen kennu bosona ittiin gala. Chabbaa dhaqxi naan jedhanii bakka siin dhaqxee agarree jirra jechuudha. Amma fakkeenya federaalizimii diiguu gadeeman mormiin Oromoo qofarraa nutti kaajanii yaadan. No. Mormii guddaatu naannoo Amaaraati irraa isaan irra ga'uu deema. Silaa qaama siyaasaa naannoo Amaaraati miti ka federaalizimiin sabaratti hundaa'e kun hin barbaachisu jijjiiramuu qaba kan jedhu isaanii. Amma garuu sun jijjiirameera. Naannoo Amaaraa diigna innee deemnan balaa amma qabu kanarratti dabraa dabalaa deemaa jechuudha. Kanaaf filannoo kan akka maandeesitti qabatanii waa lama amma isaan barbaadan tokko sirna paarlamentarii irraa sirna pirezidenshalizimitti jijjiiranii
Abiy pirezidantii ta'ee marsaa lamaan dabre kana paarlaamaadhaan qabatee marsaa itti aanu immoo lama pirezidantiidhaan dorgomuu barbaada. Akkasitti bituu barbaada akkuma abbootii irree Afrikaa. That's fine. Suni garuu rakkoolee walxaxaa hedduu fidee dhufa. San caalaa garuu amma federaalizimii yeroo dheeraadhaaf diiguudhaaf fedhii qaba. Hoggansi tokko yaada san qabaachuu dhabuun yakka mataa isaatiin amma rakkoon qabu kan dibeettaati. Garuu filannoo qoosaa kana akka bu'uuraatti fayyadamee naashinaal daayaloog qoosaa san akka bu'uuraatti fayyadamee ittiin deema jennaan biyyattii haguma haftee yoo addaan bittinneessuudhaaf karaa guddaa saaqaa kana deenjariin ani argu kas deemaa jiru. Kabira kanaan wal qabatee yoo ilaalte namoonni akka malee namoota fixaa saamaa turan ammallee bifa qaarimaatiin bifa maaltiin dhufaa jiru. Uummanni wanni abdataa ture asliis filannoo kana booda namoonni bulguu tatta'an kuni kanarraa nu siquu jedha. Namoota kana haareetti filaman jedhanii aangoo dabalaa fi yookiin immoo aangoo bakka jiranitti itti fufsiifnan balaa hedduu dhufa. Yaadadhaa filannoo 2015 ka yeroo Hayilamaariyaam ture san kuma kana deddeemanii filannoo kanatti hin jarjarinaa. Yeroo san amma Oromoo Protestiin takka'u qabsoon qeerroo amma jajjabaachaa ta'e jira. Waan kana mari'atuun barbaachisa. Naannoo filannoon dhaqanii parsantii 99 tuqaa meeqa mo'atan. Isaan maa diriirfatee ta'an itti dhoo'e dubbiin. Kanaaf filannoon Itoophiyaa keessatti adeemsa siyaasaadhaaf kallattii kennuu qabu. Maaliif electoral politicsii keessa seenne Itoophiyaan agamma. Electoral politiksiin amma Keeniyaan isan electoral politics. Mormiin bakka kanaa fincilli garagaraa haa jiraatu malee at the end of the day electoral politics jechuun electoral politics gaa jennu adeemsa filannoo keessatti adeemsa paarlaamaa keessatti siyaasni furamaa deema. Ka Itoophiyaa sadarkaa san hin geenye. Kanaaf electoral politiksitti fayyadamee heerotan jijjiira, imaammatan jijjiira, jettee keessattuu radical change nan godhettee yoo adeemtu taate ofiis biyyas gaagama biraatiif dhiyeessuu taati. Tole egaa addansa wantoota kana hammana eega jennee booda filannoon immoo egaa nuuf garuu gaariidha baay'ee ani komachaa jiru. Akka mormituutitti wanni amma isaan godhan kuni harka dhiqannee eegaa jirra jechuudha. Tole haa ta'u harka dhiqannee eegnaa egaa akkuma tu jette waan sana booda itti dhufna waan isaan jedhanii fi seera isaan jijjiirrachuudhaan deeman kana wal qabatee wantoonni ta'uudhaaf deeman maal akka ta'an hundi keenya